Gaafa namoonni sitti siqan hin yaadda'in maal abbaa isaati siin jedhan maaltu sitti dhaga'ama. Miira gaarii kan taaneen tilmaama. Dhugaadha namni yaadda'u jaallatee to'annaa isaan yaadda'u hin jiru. Haalli jireenya kee wanta si yaachisu qaba ta'a. Rakkoon fuuldura keetti sitti mul'atu furmaata argachuu qaba ta'a. Yoo xiqqaate qophee si barbaachisa ta'uu mala. Yaadda'uu kee har'aatu rakkoo kee boriitiif si qopheessa furmaata dhala. Ta'us garuu al tokko tokko wanti nuti yaaddofnu waa'ee waan fuulduratti dhufu fuuldura fagoo to'annaa keenya keessa hin jirre ta'uu mala. Har'a waan gochuu dandeenyu akka hin qabneetuma beeknu yaaddoon kun deddeebi'ee nutti dhufuun yaaddoo hamaa keessa nu galcha. Yaaddoo kanaan lafa jirru waan hojjetaa jirru dagannee yeroo dheeraaf banna. Yaadda'uun keenya rakkoo keenya kan hin furre ta'uu irra darbee rakkoo haaraa nutti ta'uu jalqaba jechuudha. Yoo nan dhaaba jette sirraan dhaabatu yeroo hojii kee fudhata xiyyeeffannoo kee hanqisuun qulqullina hojii keetii hir'isaa hariiroo nama wajjin hin qabdu balleessuu irra darbee fayyaa sammuu kee jeequ mala. Maarree yaaddoon deddeebi'ee sitti dhufuun akka jireenyi kee liqimsine kanneen armaan gadii gochuun of gargaaruu dandeessa. Tokko yeroo yaaddoo ofii kenni. Guyyaa keessaa daqiiqaa 20 haga 30 ta'u bakka itti qofaa kee taatee yaaddoo keetti dhaggeeffattu adda baafachuun idileen raawwatu. Yeroo kanatti yoo siif mijate yaaddoo kee kana barreessi. Kana booda daqiiqaa 5 haga 10 fudhachuun yaaddota kee kana kan to'annaa koo jala jiran yookaan kanan gochuu danda'uu fi to'annaa koo jala hin jirre kanan waa gochuu irratti hin dandeenye jedhii adda baasi. Kan to'annaa koo jala jiru jettee adda baafte kan irratti waa gochuu dandeessu immoo kan amma hiikuu dandeessu fi kan yeroo barbaachisu jedhiitii adda baasi. Kan amma gochuu nan danda'a jettee adda baafte ammuma godhi. Kan yeroo barbaadan ammoo yeroo suma sagantaa yeroon baasiif. Yeroo yaaddoof keesse kanaa alatti yaaddoon yoo sitti dhufe yeroo yaaddoo akka itti yaaddu sammuu keetti himuun hojii ofii harkaa qabdutti xiyyeeffadhu. Mata duree sana nan dagadha jettee yoo yaadde immoo yaadannoo qabadhu. Yeroo yaaddoo keetiitti yeroo fudhattee akka itti irratti yaadda'uu dandeessuuf. Kanarra darbee jireenya kee jeeqaa yoo jiraate hirriba kee yoo jeequ jalqabe hojii kee raawwachuu yoo si rakkise gara mana yaalaa dhaquun ogeessa mariisisuun furmaata argachuu dandeessa.